Egaa akka magaalaa Shaashamanneetti dhimma nageenyaa fi misoomaa yoo dubbannu wanni calqabaa nageenyi uummata mirkanaa'uu danda'u isarra jiraata. Qaamni nageenyaa magaalaa Shaashamannee karoora mataa isaa danda'e nageenya irratti baafatee karoora kana qaama dhimmi ilaalu wajjin yeroo irraa gara yerootti irratti mari'achaa uummata bal'aadhaaf karoorri kun dhaqqabee hirmaannaa uummata bal'aatiin nageenyi yeroo ammaa Shaashamannee keessatti karaa baay'ee gaarii ta'een itti fufeeti uummanni nagaan bahee galaa jira. Inni kunis yoo xiqqaate milkaa'uu kan danda'e tokkoffaa mana marii nageenyaa sadarkaa magaalaatti jiruu fi kutaa magaalaa aanaatti jiru cimsuudhaan idileessuudhaan hojiin hojjetamaa kan jiru ta'uu isaati. Gama biraatiin qaamni siyaasatiif qaamni nageenyaa mataa isaa tokko ta'ee nageenyaaf dursa kennee bifa kanaan hojiin bal'aan hojjetamaa jira. Itti aansuudhaan hawaasni bal'aan mataa isaa abbaa nageenyaa ta'ee sadarkaa kutaa magaalaa irratti aana irratti gadi bu'ee immoo gooxitu jira. Kallattii kanaan karaa ijaarumsa qabuun nageenya keessatti hirmaannaa guddaa taasisuudhaan kallattii kanaan nageenyi magaalaa Shaashamannee tikfamaa jira. Yoo xiqqaate uummanni fuula haarawarraa kaasee namoota nageenya irratti rakkoo uumuudhaaf socho'amu eeruu qaama nageenyatti kennuu bira darbee hawaasni iddoo itti harkaan qabee dhiyeessaa jirutu jira jechuudha. Kuni qabatamaan naannoo Awaashoo keessatti mul'atee jira, Aleeluu keessatti mul'atee jira, kallattii adda addaatiin aanota adda addaa keessatti kun mul'atee jira jechuudha. Uummanni qabee poolisiidhaaf kennaa jira, itti iyyaa jira. Bifa kanaan hojiin nageenyaa bal'aan uummata bira dhaqqabee hawaasni abbaa nageenyaa ta'ee yeroo ammaa nageenyi tikfamaa jira jechuudha. Kanarraa ka'ee magaalli Shaashamannee misoomanis ol qabatee yeroo ammaa magaala misoomarra jirtu. Magaala yoo xiqqaate uummata hirmaachisuudhaan galii adda addaa magaalaan of danda'ee daandiin adda addaa akkaataan itti hojjetamaa jiru jira. Kooridarii mataa isaatiin wal qabatee akkaataa uummanni kun dheebuu misoomarraa qaburraa kan ka'een kallattii adda addaatiin fedhii isaatiin daandii irratti wantoota jiran daandii irraa kaasuudhaan wal qabatee akkaataan mootummaa cinaa dhaabbatee uummanni kun eeyyamamaa ta'ee daandiiwwan saaqamaa jiru, misoomni hojjetamaa jiru baay'ee kan namatti toluu fi hawaasni mataa isaa misooma kana akkaataan ittiin nageenya cinaa dhaabbatee eeggataa tiifataa jiru magaalaa Shaashamannee keessatti wanni baay'ee abdii namatti horu bal'aan jiraachuu isaa kaasuudhaaf. Egaa dhimma nageenya kana yoo kaasnu nageenyi hin xumuramu hin ga'u yeroo irraa gara yerootti karaa itti fufiinsan hojii hojjetamuudha. Yoo xiqqaate rakkooliin armaan dura magaalaa kana keessatti nageenya wal qabatee mul'atu sun kallattii qabachuu danda'ee jira. Hattoonni hedduu, saamtonni hedduu qabamanii seeratti dhiyaatanii jiru. Kun gahee uummata kanaati. Kanarraa kaafamee amma magaalli Shaashamannee akkaataa dur ittiin yaadan san odoo hin ta'in magaala nagaa, magaala namni halkanis guyyas keessa deemee iddoo barbaade gahee kan magaalaa gadi bu'ee kan suuqiidhaa waa bitatu akkaataa ittiin bitatu kan keessa socho'u akkaataa ittiin bashannanu sadarkaa sanirra gahamee jira waan ta'eef kanarraa ka'amee magaalaan tun magaalaa nageenya qabdu ta'uu ishiitirraa kaafamee waltajjiiwwan adda addaa waltajjiin gugurdaan sadarkaa mootummaatitti sadarkaa godinoolii ollaatti filatamee naannoo kanarratti karaa nagayaatiin geggeeffamaa jiraachuu isaati. Isa qofaa miti yeroo irraa gara yerootitti qaamni nageenya mataa isaa waltajjii gugurdoo naannoo kanatti uummatee karaa nagayaatiin milkaa'ina guddaa galmeessisaa deemaa jirra. Kun qaama nageenyaa qofaa miti. Nageenyi kan uummataa ta'uu san uummanni keenya hubatee uummata bira dhaqqabee akkaataa kanaan hojiin halkanii guyyaa karaa xiyyeeffannaa qabuun hojjetamaa jiru baay'ee olaanaa ta'uu isaa wanni nama agarsiisu jira. Kanarraa kaafamee
ammas uummanni keenya nageenya irratti hojiin hojjetamu itti fufiinsa hojii hojjetamu. Hojii yeroo tokko hojjettee gahe jedhamuu miti. Yeroo akkamiyyuu hojiin nageenya ija irraa buqqifatamuu hin qabu. Caasan nageenyaa keenyas uummanni bal'aan akkaataa amma qabanne kanaan nageenya magaalaa Shaashamannee itti fufsiisnee sadarkaa olaanaatti nageenya isaa mirkaneessuu danda'uun akka nurra jiraatu dhaamsa kana dabarsuun barbaada. Qaama nageenyaatiifis uummata keenya bal'aadhaafis jechuudha.